السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جوتو دا وتوتو جرا جرتو سنين جاء سلام تانتين جتان. أون نراقة تلاقي بيدارا كتام تبي كجيتون تت إسنارا كابدو سنين جنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu isin jecha hordoftoota keenya bakka jirtan salaamtaa teenya tonnee irraa kaatee isin hageessu jecha. Ayiga. Arraga nbeeka. Beetu. Waa'ee Abdallaa kun yaachisaa jira. Hedduu wallaa gamalee. Daawwattoota keenya wanti guddaan irraa yaada nutti ta'edhaa fi carraatuu biirs wal bira wanti dhufnee akkanumatti usneetuma halaalarraa goowuu sooshaal miidiyaa gubbaa iyyuu miti. Abdallaa tokkoffarra maal godhuu qabna. Abdallaallee osoo hin taane dura eesaan formaannee akka jiru qulfiin eesaan akka jirtu irratti maal akka ta'uu qabu wal mari'annaa jeetiin siyaame. Dhugaa dhagaa kun amma akka maxxansumaa dhiiroo kan goonaa miti. Waan danda'amu tokko silaa bira ejjetu bira iddoo amma beektaa formaannii biyya tanaa osoo danda'ameen osoo dheeyinee ni baafna silaa. Nuti amma dheeyinee isa baasuu hin dandeenyu. Abbaa nama dheeyinee nama baasa. Amma formaannii jiru miyyuu mataa na haratanii sossobanii jechuudha. Egaa isiin wanni isin barbaaddu liinaadhaani. Liinuma sanillee egaa gamboota gaanii beektee jiraallee egaa liinallee fuutee ittiin mataa ijanii sana si gargaara nutis jedhanii isii formaata karaa kattee Abdallaa achi gabbaaftu. Sanuma sobuudha gaa nama akka hiyyee yoo taate. Malee harka waa qabaatanii fi waa niidhaan ta'us waan feeta qabattu hin baaftu biyya tana nama hidhaa baasuu hin dandeessu. Dhugaadha. Itti dubbadde. Ittis dubbadde miyyoo akkamii maayidha Abdallaa jeeni beetee gaafadde. Si uttiin hidhaa maal jettee isiin tun amma maal feeti yoo sobanni sobamti moo maallaqaan isii tana akka isiin hayyamtu goona moo an kana wanni na dhibu jiru. Maallaqaa miti. Yoo sobama nama fakkeenyaaf isiin liina fuutee deemuu feetee medda baaftee jira. Sobanii liinuma sanillee boonee naator fuudhee sibira fidaa booda Abdallaa achi gabbaafnaan liinaan fuutallee jedhaniin. Kana irratti dura liinaa walii gallaga. Eegaa formaanni jiru amma liinaanas bira dhaqanii amma dura gaa liinaas yaada siin garree. Yaada sii dhugaan beene akka viidiyoo marte irratti viidiyoo takka dheengatti galleessanii isiin bultii isiin mafeeti. Kana fakkaatutti. Feenaan bara gaafa inni adeesan itti gaa obsitee mustee akka inni gaafa san godheen itti deebite amma isiin. Bultumatti jara naa jaalaa walgarra jettee deebite. Sanuu feenaan gaafa suu deebite amma keessa jirtu kana gaa nama wajjin jiran. Dhiiftee addaan banii deemni yenneen furannu ta'a. Numa beektisiin. Amma gaa'isiidhaan jirre miyyoon tun duubaa dhuftee jechuudha. Osoo isin bakka dalagaa jirtu fuutee Abdallaa itti mana amma soliinaan jiraatte ittiin dhiiftu seenuu inni ofirraa quba qabaate. Dhalaa dhagaa yalumaa numa dheeyisaa yalaa dhokataa inni nu duran dhaabbatu silaa. Amma isiin dhugaa dhagaa niiraan ta'us akka feetellee taatu yeroo kana hiite jechuudha amma isiin asosaan isiin illee irraa waan qabu. Duran amma hanga kanaaf namni eegin jiru garba biyyoota. Bakka tana geessi gaafa viidiyoo martee bakka tana geessi namni eegin jiru. Liinaa kootu maaliidha maali jettu tapha ni taphatti maali haasawni kasii bakka naaf hin fudhatamne. Dhugaadha duraan ijjaannesi fudhatama gaa namni koo shakkee hin jiru nama nuu fira deebannee erguma kun warra Abdallaan gaa hidhamee maal jedhanii aboo dubbiin dur akkamii jee. Na keessa guyyaadha malee san dura numaan fira deebannee bakka tana geessi yenuma dhiifti yenuma yaaduu ture. Amma formaanni jiran isii sobuudhaan jagaa isin tana sossobanii yoo sanuu gaafa dubaatti. Saqqoo wanni na dhibe biyya tanatti nama hidheessanii fi yoo ati wajjin dhaqeen namni hin baafamu jechuudha. Haya yoo maallaqa kana maallaqa guddiftee itti aanide askarri kun hin baasu. Booda nama santu dhufee nu baafata. Namuma aaddii jee waa nama bira kaatee godhi bareedaan biyya tanaa. Bar biyya teenya tamma namni yoo ta'e hafaste. Akkuma nama manaa waa kannate. Mana amma sibira hon kaadde. Nama lewee kan ta'a akkasuma jechuudha. Yoo biyya teenya ni baasa namni waa biratee ni badillee jaansaan booda ni baasan. Amma biyya tanatti waan feete geessu. Abbaan san dhufu malee sumaan jenne yoo ati tarii asin nama yeedee biyya kuttee ilma sanitti hafta malee namni deebiin nu baafatu hin jiru ijja si baasu hin jiru. Maali ardii ishee tana qofa mootii Itoophiyaatti akkasii? Aboo Itoophiyaatti akkasii miti yoo namni nama baanii raqa bal'aa nati. Hidhameetis hin beeku weedhaan beeku maanaa hidhaa tana akkasii gaa kabajatoota daawwattoota keenya dubbiin Abdallaa tuni hedduu nu yaachisaa jirti. Amala bakka jiru tanaatu murteessaadha malee nuti
maallaqaan baasuu dadhabneetii miti. Amma maallaqa isin deddeemtuun kanaa miti silaa amma askarri maallaqa kafalaa jee hanga feene afallee utuu nama dira kanaa isaa kennisaa. Namni kun maaliif saahiba si namni guyyaa rakkoo ol bira hin jirre maaliif saahiba? Saahibaa hin jedhamu. Eegaa. Akkam silaa jennu akka silaa nuti yaadne nama kan tokkoon bulu Abdallaan silaa achi keessa garuu erga takkaa jiru harka jala sanii seene furmaanni jiru biyyuma sossobu san liinaanillee mari'annee jechuun liina siyaamnee bira dheeyinee jechuun miyyoo nuusa bebeleetiimi nuusa biisi jalaan deemaa isuma nurraa gabbaa siidhaa sanii jeenii nuti ni yaana jettee liinanis jechuun si wajjiin deemaanii bikka dhiyattaniin taa'atteenii furmaanni jiru sossobdee jechuun liinaanis akkuma inni mana sanii gabboo. Yoo goote san booda inni ofirraa eegaa bikka isii hin jirtuun taa'u ofirraa eeguu wachuun gasiin deemtu takkachi gabbana naaf irraa rakkoo hin qabdu hangasi garuu furmaanni jirummaa isima sana sobanii jala deemuudha sanuu osoo siin asiin kun. Anamma yaada tokko qaba. Dhalaadha xiqqoo nama dhibdi yaa'e. Bartaana osoo ilma dhiiraa taate. Inni nu namee deemi barbu jireenya namaa namni bultii namaa balleessa tokko jireenya namaa fedhu jechuudha. Eegaa. Mee hordoftoonni keenyaas ragaa nu dhagaa jirani. Isii tana dhala akka isiidhaa itti finnamu. Bara malii nu baanii. Laa yoo amma isii dhala akka isiidhaa itti finnee akka isiin isiisa miitu goone Abdallaan hidhaa boon jiru. Kanaafaa yoo bal'inaan obboleettiin sanuu liinaanuu lolte biyyoonni deemteesi hin baaftu Abdallaan. Liinaanuu akka liinaanuu loltee akkamitti Abdallaa jettee asiin loltee achi buutu taate biyyoonni badde ni deemtee jechuudha. Osoo siin deemtee liinaanuu asii wajjin deemattee ni sosoboo liinaanuu loluu miti. Sobdee akka inni mana sanii gabboo godhuudha malee yoo biyyoon asii qaatee takkaa qotte rakkoon dhufte. Akkasii. Amma kanaafuu gaa kabajamtoota wantoota keenya furmaata dhabaatu nu haaseeti malee waan kana osoo furmaata isaa beeknu haasawaan jiru. Kaamera duraa maal goona baasila furmaata qabaanne. Amma asirra guddaa nuti viidiyoo dhufnee hordoftoota keenyaaf wanti marruuf abaluu kana ta'e dhagee gammadaa jechuudhaaf miti. Akkuma nuti gaddinu isinis gadditanii ni beekna. Fakkeenyaaf nuti hangi hojii jirru kun yoo waan feene irratti mari'anne humaa godhuu dandeenyu. Yaada dhabneefaa fakkeenyaaf yaada dhabneefaa akkam osoo jennu viidiyoo tana hoggaa marre viidiyoo mare tana jalatti hordoftoonni keenya koomentii kaayan. Koomentii tana jalaa furmaanni wayii faan gaafamee kan dhufee waan sadalee. Du'aayinis ni jirti. Iffichaaf nuti dandeettii hin qabnu namaanii dandeettiin teenyaa fi tanamaa yoo namaa waliin naqatte malee beeku dandeettiin tun namaa waliin naqattee haasatti malee dandeettii qabaachuu keetii fi dhabuu keetu adda beektu. Bar beekaa tokkorra wallaalaa lama wayya akkuma jensan sanaaf jennaa namni. Namni irra guddaa walirra mala qaba. Barreeffama hordoftoonni nu barreesse meeqaanii furmaata harkachaa ture. Tirre. Kanaaf nuti viidiyoo marra malee waan dalee nu dhabaamti. Waan taatee kanarratti waan nu mudate kanarratti yoo viidiyoo marree ol baafne hordoftoonni du'aayii godhuu jira. Irra guddaan du'aayii godha yaada nu bareetu jira. As keessa kan nu gargaaru jira akkana godha akkas godhaa jee namni harkaanuu waa lakkaa'ee qarshiitiin gargaare yaadaas bira dhaabbannaa nu gahu. Kanaaf hordoftoota keenya fuula dura dhufnee haasaa kana mariidha. Kun marii jedhama. Bareechuudha. Ifimti yaada keenya qofa haasa'uu osoo hin taane hordoftootanis akka nama mari'atuuti. Silaa silkii hordoftoota keenyaa kan takka takka hin qabaanne. Walaa kanuma silaa. Kan irratti dawwalanii wal mari'atan. Malee viidiyoo maruun keenya nuti amma akka nama hordoftoota dawwalatuuti. Walaa dhuguma. Egaa. Akkasi kanarratti hordoftoota keenya du'aayii isinis nu godhaa nu bira jirtan silaa ni beena du'aayiin hordoftoota keenyaatis hedduu nu jajjabeessaa jirti. Hidhamees meeqa hidhaa baafne amma dura jaarsa jaartiin kan dabees sababa du'aayii hordoftootaan meeqa walitti deebi'ee akkasi tanaaf viidiyoo marra nuti viidiyoo tana as teenyee haasawuun keenya akkumaan isin hime bilbila keenya nuufi isin kanaanii walitti hidhaadha malee bilbila keessa waan hin qabneef hordoftoota mataa mataan dawwallee waan argachuu dandeenyeef karaa kanaan dhufaa jirra. Akkasii hordoftoota keenya akkam godhamee isinis yaada qabdan barreessa furmaata eessan yaada. Intalasan barbaadaatii mari'adhaanii isiisan sobaa jettammoo moo maallaqaan cufaa akkuma intalasanii fi askirrii nu godhaa waliin dubbifne godhaa jettamee kam godhaa jettan kanarratti yaada qabdu mee makkamu. Bara ammayyaa inni jiru nama qayyatti
miyyuma san sobnaan gad hin deenyetti. Tokkoffaa nuti dheeyinee sobuu sun taane liinaan mari'annee liinaa wajjin dheeyinee obboleettii mi. Liinaan si jalaan deemaa jettuuni. Ni aanaa isuma irraa dhaanee duraa baasii jettuuni. Hanboota karaa kanaa burmaanni ni dhufu. Yoomma biyyoo liinaan loluu miti dheeyitee akkana Abdallaan irraa baasii hojii aanaa bakka waan adeemtee ni godhattee ni baafti biyyoo. Sanboota isi Abdallaan achi gabbee ni ari'an biyyoo waan akka maafetti. Egaa amma yaadni qabu biyyoo sobuudhaan jiran amma isa baasuu fi egaa. Meertoota keenya isinis yaada qabdanii maladhaa koomentii teessan nu barreessaa ni dubbisna. Koomentii takka takkaan dubbifannee furmaataa fi yaada achirraa harkanneen kan waliin dhufnu ta'a. Mee hanga furmaata Abdallaas baafnee mana galchinutti hanga viidiyoo biraatiin dhufnu nagaan nu tura nama kiyyaan dhaabbadeetiin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tura. اطلع فوق الموتور. ليش؟ لا يستوي. هكذا سن يلا. لا اطلع. 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 يا اخي اطلع. اطلع. هذا ايش تسوي؟ الكيد انا كسر الدار قبل سكينه غيرت نجوم قبلتي يا فرد فين والله سكينه درا سكلا والله سكينه اللي في دريني في ما فوق قبلتي يا فرد فين طيب وين بابا في بابي دين موت مالي بابي دين موت يا طيب